Ruttaayeen imimmaan qabachuu dadhabuudhaan namoota sapiraayizii ishii gochuudhaaf qophaa'an hunduma boojjifte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa. Egaa guyyaa har'aa obboloonni Abiraam Buziyyee fi eenyudha obboleettiin isaa ishiin tokko Ruttaadhaanii jechuudha sapiraayizii addaa godhaniitu jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jalqaba irratti guyyaa har'aa qophii nuti qopheessinee Ruttaadhaafidha. Yeroo ishiis ga'ee waan jiruufi akkasumas immoo haala keessa jirtu keessaa akka ishiin baatuufidha. Maatiin ishiis fagoorraa waan jiraniif nuti immoo itti dhiyoo waanta jirruudhaafidha. Ishiin keessa jirtu dhiphina kanaa fi cinqii kana hundumasaa duuba gooneetu har'aan garuu gammachuu ishiiti kan nuti barbaannu jedhaniitu jiru jechuudha. Egaa waan hunduma keessattiyyuu Waaqayyoo gaariidha. Waan hundumas immoo Waaqayyo toora akka galchee dhuguma gaa'ela isaanis iddoo tokkotti deebisee dhuguma jaalalaan mucaa isaanis akka guddifatan abdii fi amantii guddaa qabna. Isa kana siniin jechuun jaalladha. Egaa Tsigushaanis hiriyoonni Tsiguusii akkasumallee hiriyoonni Buziyyee fa'is argamaniitu jechuudha. Gammachuu ishiidhaaf shoora guddaa taphachaa kan turanidha jechuudha. Waan baay'ee qopheessaniiru. Inni fuula ishii yookiin immoo fuuldura ishii jiru kun inni marqaa fakkaatu kun immoo keekiidha jedhaniitu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Kana gochuu keessanitti Waaqayyo sinaa eebbisu siniin jechuun jaalladha. Egaa osuma ishii eeganuu dhufteetu jirti jechuudha. Nama eenyudha maqaan ishii Masimoo maal jedhanii hiriyaa Buziyyee fa'i erganii ishii fiddee dhufte jechuudha. Simbirri dallaa sin dhaga'iin jedhaniin akkas jechuuni. Osoo wanti tokkoyyuu sin dhagahiin mucaan kee williqqi jedhee haa ba'u jechuudha natti fakkaate. Otoo waan tokko naadiin jechuudha. Ciniinsuun otoo ishiitti hin dhagahamiin jechuudha. Ani eebba kana bagan dhaga'ee jechuudha. Fudhadheen biyyatti gala kanan eebbisaanii siniin jechuun jaalladha. Ani kan nageenya garuu hin beekun siniin jechuun jaalladha. Isa Waaqayyoo nagaadhaan si eegu Waaqayyo si haadursu sa'aniin beeka malee simbirri dallarraa sin dhaga'iin sedhan kana har'an dhaga'ee jechuudha. Sana booda yeroo kanatti Ruttaanii innaatee jechuudha mucittii dursee jira tureetti sittee gaafa ilaaltu isaan toora galaniitu jiru jechuudha. Imimmaan ishii qabachuu dadhabde dhugaa dubbachuudhaaf hanga dhuftee viidiyoon kun dhumutti tasgabbaa'uu hin dandeenye jechuudha. Baga si gammachiisee baga guyyaa kana arguu dandeesse. Siin jennaa dhugaa dubbachuudhaaf kabajamuu qabdi. Akkasumallee iddoon ishiidhaaf kennamuu qaba. Dubartiidha ishiin yeroo jalqabaa ishiiti jedhanii waan baay'ee dubbataniiru. Egaa isiniin jechuun jaalladha. Akkasumas immoo jechuudha dubbii Tsigushaan keessa jirtu siin jechuun jaalladha. Akka Abiraamii fi akka Ruttaayyoo akka hin taanetti sodaatte ishiin bukkeetti gortanitti fakkaate. Namichi dhukkubsatee ciisaa jira ishiin asii. Hiriyaa ishii Ruttiyyee sapiraayizii gochuutti jirti jechuudha. Asumallee galatooma dhugaa siniin jechuudhaaf dhugaa kana yaaduun keessa waan addaadha siniin jedha. Isa kanadhaan Buziyyee fa'iyyuu yaanneen ture. Sababiin isaa yookiin Tsiggee fa'ii natti fakkaateetu ture jechuudha. Lakkaa isaaniidha. Dhugaa dubbachuuf waan bareedaadha kan si yaaddanii sirrii keessanidha siniin jenna. Asumaan immoo gammachuu guddaatu namatti dhagahame jechuudha. Durba taatanii amma fakkeenyaaf yeroo jalqabaa keessan Ruttaan illee waan baay'een argine waan arguu qabdu yeroo jalqabaa dubartiin garaatti baattu waan arguu qabdu akkasumallee gammachuu dabarsuu qabdu abbaa manaa ishii faana akkasumallee mana ishii keessatti boqonnaa akkasuma wanta namatti dhaga'amullee tasgabbooftee waan dhageesse waan kana sana jettullee qabdi natti fakkaatu. Maaliif haala ishiin amma keessa jirtu irraatiin kan ka'e jechuudha. Haa ta'u malee egaa tasgabbeessanii qamisii kennanii fi qamisii ishee uffattee isheen hubeettee ofirra gaggaragaltee lewwis asiifachi jette jechuudha. Keessummoota illee akka qabanidha jechuudha kan isaan dubbachaa turanii.
garuu baay'ee namatti tola, baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf isiniin jechuun jaaladha. Eebbisaniiru jechuudha. Ishinis immoo kananaaf qopheessuu keessaniidhaa fi baay'een sin galateeffadha. Waan hin yaadnedha jettee jirte jechuudha. Ishiin garuu mataa ishee hojjechiifattee bareeddee dhufte jechuudha. Waan hin yaadne waan ta'eef garuu immoo mataan irraa hiikamee dhadhaas dibatamtee jirti, marqas marqitee jirti jechuudha. Wanta baay'ee namatti toludha isiniin jechuun jaaladha. Kun hundummoo darbee hafee egaa hawwii nama hundumaati akkasiin gargar hin baane yoo seexanarraatiin nafee isiniin jechuun jaaladha. Inni wal ajjeeseyyuu dhugaan isiniin jedha araara walii buusaa. Bara kanammoo wanta gaa'ela namaa gidduutti ta'aa jiru ni beektu waan ta'eef isa qabattan sana gadi buusuu otoo hin taane yookiin immoo gadhiisuu osoo hin taane ammas ni danda'amee jabeessitanii qabattanii walitti akkasin deebitan diinaaf karaa akka hin banne mul'ata keenyadha isiniin jechuun jaaladhaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maalumayyuu waa balleessa biraa misiroottaanis jechuudha. Osoo gargar ba'uu baatanii dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tola jechuudha. Ani garuu iddoo isaan itti beekuun qabu innaa akka nama tokkotti yeroo yaadu jechuudha. Innaa jechuudha qimameewwan mana madaamii jechuudha. Kan akka gogola madaamii jirtanii asumaan ergaan isinii dabarsa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kan humna keessan golli namaa fixe umurii keessan kan fixxan, yeroo keessan kan fixxan, saatiin gaa'ela kooti yoomi, saatiin dhala kooti yoomi kan jettanii abjuu baay'ee fuuldura keessanii jirtan inni kunoo inni Ruutaa gargaare Waaqayyoodha. Haala kanadhaan Waaqayyo sinaa gargaaru gaa'ela keessanitti milkaa isiniin jechuun jaaladha. Atillee milkaa'inaan jedha isiniin jechuun jaaladha. Garuu osoo wanni hamma kanaa jiru mucaan nagaa ishiin nagaadha kan jedhamaa ture yeroo darbe ilaalamtee jechuudha. Bishaantu sitti irrata jedhaniin jechuudha. Isa kanadha. Gaafa kamiyyuu jechuudha namni of eegees hin danda'u. Rabbidha kan nama eegu. Garuu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Buusiyyee fi iyyuuteema maal jedhamti ishiin na harkaa badanaaf hin dhufu dhugaa dubbachuudhaaf inna obboleettiin Abiraamii eebbifamaa kana yaaduu keessanitti isiniin jedha. Isaan ammayyuu abjuun isaanii akka ishiin gara maatii galtuun abjootanii hin jiranii barbaadanis hin jiranii. Wanti hundumtiyyuu immoo yoo qophaa'uyyuu baateerallee yoo ta'eera ta'e rakkoon hin jiru. Qophaa'ee wanta gurguramaa jiruuf yeroo kana daakuun marqaas daakuun aximintis hin bitamaa, dhadhaan hojjetamee ni gurguramaa, baffamee jechuudha. Yeroo ammaa teknooloojiin fagaateera waan ta'eef osoo nagaan bu'ee gara mana isheetitti deebiteeyyuu ishiin iyyuu oma rakkoon tokko hin jiru jechuudha. Isa kanadhaayi Waaqayyo manuma keetti nagaan saayiku jedhaafiiti kadhadhaafi isiniin jechuun jaaladha. Inni ishee argate immoo eebbisin sinis haa argatu. Hunduma keenya iyyuu haa argatu isiniin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Anillee waan baay'een dhugaa dubbachuuf ganama har'a argaa ture jechuudha. Namni warra altaniin jettan masii mucayyoo jedhamte jechuudha. Hawwii jechuudha. Ishii mana uffataa qabdu sana jechuudha. Ishii garaatti baattu yeroo baay'ee barnoota kan namaaf laatte jechuudha. Yeroon bakka hojii kootii dhaquu sa'aatii tokko natti fudhata lafaa ol ka'uun. Yeroon bakka hojii kootiitti immoo gara manaa deemu sa'aatii tokko natti fudhata. Baay'ee dadhabbii keessan jira jettee dubbachaa turte jechuudha. Ji'a meeqas hafee yeroo isaan jedhaniini maaluma gootu dhuftanii na gargaartu jechaa turte jechuudha. Mucayyoon sun illee taa'aan turre hojjechaa jirti jechuudha. Harka nama hin eegu naamna jettee waan baay'ee dubbatte jechuudha. Ishiin barumsa addaa nuuf nu laattee jirti dhugaa dubbachuudhaaf hin beektu jedhena yaada. Namni wallaalee hin jiru waan ta'eef isiniin jedha. Akkasumallee koomentii jala seentee jechuudha. Akkuma keenya qimamuu mana madaamii kan taate jechuudha. Maal jetti? Nu humna keenya manni madaamii gubee nu nyaatee nu fixeera. Nu inis ganaa nu eeggata kuni. Akkamum taanaa laata jettee yeroo ishiin barreessituuf isa hawwiin dubbattu osoo hin taane miseejii ishiin barreessiteef sana yookiin immoo koomentii sanatu dhugaa dubbachuuf garaa kuna nyaachaa ture jechuudha. Isa kanadha. Ruutaan immoo dubartii jabduu, dubartii cimtuu, dubartii harka kamiyyuu maalumaaf iyyuu illaanneedha. Isa kanadha. Ammallee kan hin jedhu dabarsitee diinaaf gaa'ela kee illaatiin tasgabbaayi duuba deebi'i
jalqaba immoo saartee akkasuma immoo simmeetaawwi taate amma yoomitti narratti taphata jettee jechuudha gubattee bobaatee waraqata sana jalqabdellee obsa godhadhu suuta jedhi Yaroota maatiin isaa baay'ee si jaallatu akkasumas immoo jechuudha akkuma jedhaniyyuu warratti goote ta'uu danda'a waan ta'eef isaanillee akka gara tsabalaa fudhatanillee gorsaa siniin jechuu jaalannaa isa kana dhaayi dhuga dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola siniin jedha irra deebuudhaan ittiin sinaa ga'uun siniin jedha anammoo subscribe like naa godhaati sifaana jirraa qimamii mana madaamii Oromitti jabaadhu naan jedha waan tokkoyyuu sinirraa nirratu waan ta'eef siniin jedha sinan jaaladha sinan kabaja siniin jedha ingiliffisaa maal jedhama amisu jedhama natti fakkaate moo I love you waan akkasiidha siniin jedha warri ruuttaadhaaf gammaddan jechuudha warri ruuttaaf gammaddan azzala deemtanii jechuudha nagaanii kami jechuun qabdu jechuudha labsuu qabdu